Atilla ni jiraatu raajuu ni jiraatu ijoolleen atilla ni jiraatu. Waan inni ani si godhu taa'u hayaanni kiyya badee akka talle faayo nagayni kun azoo naas jiddu hin booroyne ibsaa bika keessee baasi. Kilma dubbiidhaati bika keessee baasi arraan tana faayoon gaddi kiyya gaddeessiitii arra akkaan isii fudhadhetti isiillee ni fudhatti jeetii yaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu jajjabaatanii isiniin jecha alhamdulillah ni jirra. Arraa zamal qabattee deebitee jechuun keessan hin lamu wanni ni qabaddee deebi'ee argatanii jirtanii firoon akkana duraabee argatanii jirtan jechuudha. Nama bira dhiisee akka biyya argatanii jirtanii tanarraa waan takka dubbachuu barbaade wanni ni jechuu barbaade hordoftoota fi kabajamtoota waa'ee faayoo irraa dubbachuu barbaade jechuudha. Faayoo wanni ati natti ati hedduu nagoru jirtu na fakkaachaatiin narraa dalagu jirtu bareetii yaa gadhaabadduun siinja maali yoo hedduu taatan ati ibsaa qabuumuu sanis ati haala taati filime hindi kanaan kun jirtu jechuudha ati filime hindi naani kun jirtu malee bolummaadhaaf tana bira dhaabbachuu jirtu takka hin qabdu. Yoo na bira dhaabbachuu akka jiraatu taate maaliif haa ta'u ati waa hundaa wanni ati godhu jirtu kun naagalee jira ati faayoo ati nagoru jira malee nama biraatii miti abbaa mana kiyyaatti siitu bika kaayee beekaa bika kaayisee namaa siin jabbareetti jira kabajaa fi jaalalaanis si gaafachuu jira jechuudha. Bika kaayisee baasi maali yoo hedduu taatan ati kanarraa ani waan inni si godhe takka qabu ibsaa ammoo garuutu jaan ammoo kabajaa yoo qabaatte kabajaa yoo waliin qabaanne ani abbaa mana kiyyaa bika kaayisetiitu beekaa jinni abbaa naqee baasaa ani abbaa mana kiyyaa mana naa deebisi kabajaanis si gaafannan mallee tamam azoo haddaan angoonetti ati wanni naaf godhu jiru takka tani dheeggata dabira dhuftee ibsaaniin baasaa wanni ni godhu jiru kun ibsaa jecha kana jette kijib dhugaadhaa miti. Wanni isa joftinu ati na fakkaachaatiin irraa dalagu jirtu obboleetti wanni si godhe takka qabu ani namni kiyya nama sirraadhaan jeemne ani dhiifamaa wajjin nayyalaa dhaabbaduu siin obboleetti maali yoo katti taate obboleeyyan kiyya ani faayoo waan hin godhe qabu tamaam ibsaan akka nama tokkotti gaafa akkasitti raajuun akkasitti fiilima irra dhiqaa ture bira dhaabbate ibsaan akka jiru hidhaa jira hidhaa bikka jiru bikka inni itti hidhame san silaan beekee niin baasa. Bikka itti hidhamellee hin argine tanarraan garagalii firoonis akka agartanitti na harkaa bahee jira alhamdulillahi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani tanarratti diraamaa narratti dalagu jirtu faayoon diraamaa kina irratti dalagu jirti harkata asiin ibsaaniin baasaa asiin ibsaaniin baasaa naan jechaa na bira dhufaati asiin gurbaa akkasitti wanni godhee salaa miti mataan isii dalagee gurbaa tottolchitee akkasitti mataa gootee akkasitti booroo gubbaa baafatte san nama jaarsa isiitti dhalaa fidu jiru fuudhijee maratuuf jiru tamam fitilii guddaa dhagee mataa gubbaa kaayitee deemti malee waan takka faayidaa takka hin qabdu silaa faayidaa qabaattee arraan tana firoo dhiisuun turre arra silaa dhuftee agartee miti bikka inni jiru sanitti ibiddaan gugubdiin see malee ani firoo olkutti jetteen akkasirraa hojjette afaan bantiin seenee jechuudha obboleetii wanni inni jechuu barbaadu tanarraa jinni abbaa naqeetu baasa ibsaa bikka keessatti beekaa. Fitaraa tana cufa gara laafina isaatiitu isa godhee fitaraa tana cufa sii jecha seenee bika keessee as baasi tamam bika keessee as baasi diraamaa kana narraa dhisi ati aayidii qabdaa sisee faayoo ati aayidii takka illee qabdu arra waa akka irraa dubbachuu barbaade aayidii takka illee qabdu asii nama jaarsa kee fuusisuudhaaf dhalaa naanneessuuf jiru akkasii koostar gootee huccuu irraa jijjiirtee ol baaftee akkasitti jechuudha tasgabbeessitee keessummachiiftee jechuudha. Faayoo nagayni kun azoo naas jiddu hin booroyne ibsaa bika keessee baasi kilma dubbiidhaati bika keessee baasi obboleettiti tamam ati arraan tana aybidha kada dhukkubu kan dubbisan irraa mataan dhukkubeetti dhukkubsadee ciisu jira fuulli kiyya kun fuula fayyaa sitti fakkaatiin ciisutti jira tamam hojii teenyaaddu tanarraa waanii jechuu barbaadu raajuu waan ta'e hin qabu bika kanatti atiitu haala dubbiiti si fitiraa kana cufaa'uu dhaqee ajaarsa kan feetu sagalillee fuusiti. Dhimma keeti dhimma kee nan laallatu nan leendaku dhiifamaa wajjin ibsaa bika keessee baasi atiitu kaayee ibsaa baasi ati mataan fayyaa sin qabu ati dhalaadhaan akka tokkotti miti yoo fayyaa kan qabaanne yoo si dhukkube yoo akkasi godhanii kana si dhamaasan taate bika sheekaa naan dhaqee dawaa si godha yoo dilena jechuudha mataan kee wal si dalagu dhabeen zaakiraan si wal tuyte anaatitu bika sheekaa si dhaqee obboleettiitti jobbalummaafis dhalaadhaan nama rartaa bika sheekaatiin si dhaqa. Ati fayyaan qabdu gurbaa sirra dhalaan yaallachuu jiru san intala gartee miti gurbaa kun firoon kun azoo san intee firoon akka mujrima ta'e siif hin galu adda siin baane ati firoon nama gaariidha
firoon kan gartee miti akkasuma waamee qafilima kan irra dhiqanii aneeqan siraalessuu dadhabe gaammataan dayaada ati ammoo bika sheekaatiin sii dhaqee gabaa sii godhu obboleettichi. Egaa kunoo jaarsaas akkana kunoo kan ochiifichis deemeetuma akkas deemuu taate haa jira haminayyuun jettee akka galfattu taate kan mijirinaas mana harka keetiin nyaachuuf taate namni ati fayyaa silaa qabaatte har'a firoo ofitti deessitu firoo olillee dhaquun turre anta nanumaan jaa firoo maalii yoo kan taate tokkoffaa irratti quba qabda maallaqaan jechuudha kan ibsatti akkasi fidee waamee kan irra dalagee ammallee jechuudha. Tokkoffaa irratti jireenya kiyyaa hayaanni kiyyaa bareeduu yoo barbaadde jireenya kiyyaa toluu ilmaan hayaanni ilmaan kiyyaa haanaaf toluu yoo barbaadde tokkoffaa duraarra maal godhuu qabda salaamataan wasi dalage jaarsa kiyyaa firoo dhaabuu qabda. Lammaffaa irratti jaarsi kee kun eegaa wanniidha alaa galchuu qabda. Tamaam jaarsa kee dhalaa fi kaan akka nama maraatetti dhalaa kaanii fi kaan jala kana fiigu jiru tana jalaa galchan tana jala fiigu jiran mee dhaabbadhu akkasii miti. Isa kan akka alaa galu ni goona jee anillee waamta ka hedduu garaana nyaattee waameeqa si waliin haasa'e jechuudha. Ati immoo na fakkaattee na bira dhufteetiin waameeqa icciitiillee narnaan keessaa baaftee kaatee kuttee jechuudha. Tamaam natti boochee waameeqa siif hime waan himuun taane cufa siif hime jechuu barbaadeeti. Ati ammoo as garagaltee gama tokkoon ani gara laafina kiyyaatu tuttana cufaa hunda godhe yoo kabajaa qabaatte. Yoo gartee minaafeti nagiyaa akka walitti nagiyaa waliin jiraan barbaadde ibsaa bika keessee baasi. Dantaa keetii gurbaa mujrimticha deengate mana kee dhufee na bira akkasii bee jechuudha. Ani torbaan guutuu qoonqoo dhoorkeetiin akkasisa godhee na biraa kee kute mikinaata sababaa kanatti ibsaa barbaadetti. Ani gurbaan kun bee jira. Ani wanni ni asirra dhufee amma dubbachuu barbaade wanni ni jechuu barbaade illee jechuudha. Yoo gartee miti ibsaa bika jiru yoo beeyte ammaan tana baasi. Eegaraajuu fi gurbaan san walitti deebi'anii wal harkansi ibsaa waan takkaa miqeensa kun irraa cabe taanaan naafetu waliin tolchuun hangana bichaa beeku. Ibsaa kabajaadhaan bika keessanii baasa. Tamaam yoo kabajaan eega gara taate eegaanis na fakkaachaa namiidhu jiraatte duraanuu gartee miti eega na fakkaattee namiidhu jiraatte eega abbaa ilmaanii mana hidhaa baasuu baatte. Midhaa baasuu didde eega isaanii wajjin ulaarraa mantee mana olleeyte ani eega firoo fi raajuun eega walitti deebi'anii atillee na jirtaa tamaam ani siifin dhufa manattiin sii dhufee akkana sirriifuu ta'an faayoo tamaam kabajaa eegatiis asii deebifte kabajaadhaan si kadhadheetiin jira kabajaan akka nama tokkotti dhuftee hiccitiillee naaf ani baaftee jirta san walalaa ani faayoo narraa gaddaabbadhu siin jee obboleettiin yaa narraa gaddaabbadhu siin jee yoo ni dangartee miti miikaa sitti keenya annamaa miti. Takitana sibiillee miti ani raajuullee dhiisuuf hin taa'u. Tamaam bee kara dhaquun qabu. Innis hin jiraattan isin atillee hin jiraattu raajuun hin jiraattu ijoolleen teetillee hin jiraattu. Waan hin ani siin godhuu taa'u hayaanni kiyya badee kee akkan talle bichaa beeke faayoo. Tanaan siin jobbareetiti. An tanarratti hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya mee waan hin tanarratti godhuu danda'u. Mee waan hin godhuu danda'u tana mee natti as kan dhabu. Tamaam ani waan hin jee isiniif waan hin dubbachuu. Hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya fiilimaan naa dhiqamu jira. Fiilimaan naa dhiqamu jira na fakkaachaa narraa dalagu jirti. Tamaam fiilimaan naa dhiqamu jira. Fiilimni kun kamaaliitii hattanii isinii naa dhiqamu jiru taate asiin abbaa mana kiyyaa akkana na godhu jiraa jetteetiin ibsaadhaan wayiwaattee gizee ibsaan akka nama tokkotti abdiin kutatiin si biraan dhaabbaddaa. Wanni ati sitti taatu kun aanatti haa taatu waa hundaa'uu si wajjiniin fuudhadhaa waa si wajjiniin hammiladhaa je'ee gizee ibsaan ammaan tana bira dhaabbatee harkitanii jirtanii waa meeqa isarratti illee ta'e narratti illee ta'e dhugumatti rabbii sanitti namni hundinuu dhalaadhaa. Warreen dhaltanii ciiftan hundinuu ni beeytanii wanni dhalti taatee ni beeytan jechuu barbaadeeti akka isin beeytanii waa meeqaas illee qunnama tanarra namni inni gartee miti biyya arabaa keessa jirtan hundin keessanuu tolchisanii bareechisanii beeytan jechuudha wanni gizee namni dhalee waan isa muqunnamu jechuudha san gubbaarraan gartee miti oromoon duraanuu fitte yoo roobni ala roobe bishaan mana keessatti finnakinaadhaa jettee jechuudha yaaboo gad dhaabbaddu azoon juunitiin intala dhalaatiin dhaabbaddu naan jee bika kana cufaan illee nagee. Tamaam arra biraan dhaabbadhaa jee intalti inni bira dhaabbate yeroo asiin gartee mi gurbaa kana godhee ani hangaan tattaafadhutti dhuguma rabbi sanitti yoo deemte fayyaan qabu na dhukkubu jira maa irratti dhukkubaa faayisaa jechuun keessan hin oolamu wanni irratti na dhukkubu gizee abbaa mana keessa bira hin jirre rakkoon wanni cuftinuu gar isiisitti walgiyaa biyya tana keessa dhugaadha
dalaganii jiraatanii dhugaadha ani dalagaarra hin jiru isaatitu dalageef naffida isa san gizee qabanii hidhan gizee qabanii asii nafshir ni baasa obboleettiti isa baasuudhaaf kun agartee miti dhalaa taanil jala deemee taanillee dubbiitti godhee sanillee dhiisee kun biraa jala deemu jira ni baasaa isa baasuufiin kana cufa godhee naan jettee na amansiiftee eega na amansiiftee booda as deebi'ee anillee gartee miti garaan na gubatee dhugaadhaaf yeroollee mana keessattillee namaanillee tome kaniin tume kanallee deebi'ee inaarkaa illee ce'ee baafate mikinaanni irrattillee baafate mikinaataan ibsaa barbaacha kotetti irratti baafate narni jalaa baafate ijoollee bira dhiisee ijoollee jalaa baafate agartanii jirtan akka baafate sanitti itti dhaqee eenyu dhaqee mana raajuutti dhaqee raajuun irraa dhiqee tamaam irraa dhiqee akima geessee tolchee jechuudha. Akkasitti uffata bitee uffata irraa jijjiiree zanaa godhee booroo mataa gubbatti ol baasee faayoo bira geessee jechuudha. Faayoon ittiin dubbanne firoo waan takka illee hin jenne jechuudha. Akkasitti jechuudha. Wanni san hedduu takka na gaddisiiftee irraa illee na dhukkubee jechuudha. Arraan tana faayoon gaddi xiyya gaddeessiitii arra akkaan isii fudhadhetti isii illee inni fudhatti jeetii yaada hedduu takka wallaahi mataa kanaa miti jabanachuu hin danda'u hedduu na dhukkubu jira. Tanarraa ani dirqameetii kan inni dhufee asirratti illee viidiyoo waraabu jiru innaa jechuudha. Roorroon hangana geesse kun ilmi namaa kana filimaa jechuudha. Ani wanni hedduu takka faayoo irraa na aarse yaani filimeen diinarra dhiquusii kana aarse jechuudha. Ani dhugaadhaan ibsaa baasuu isiidha hin argine guyyaa sanillee na amansiifte dhuga ilma namaatiin ni namana na amansiifte akkamiin na amansiifte faayisaatii qaaliitiyya wanni inni itti kana godhuu danda'ellee raajuu fuudha isaa abbaa mana kiyyaati ani haadha isaan taane kan inni isa fuusisuu fi wanni inni ammoo kana cufa godheef ibsaa jechaa ibsaadhaan akka inni bo'uuf jechaan kana cufa godhee jetteetini na amansiifte haa tamam jee eegee ture hin deebine haaree garaan na gubatee inni giseen gartee miti irra dawwalee isii irratti illee bilbila isiidha jechuu ijoollee illee narra cuftuu hin beeku didiin seenu bilbilli isii tara lama narra cufame narra cufamnaanin assenee anillee gartee miti niin ajjeesa jee faayoo dhalaadha ajjeesuu hin dandeenya niin ajjeesa dhuguma gaa niin ajjeesa jeeti akkasiin dhalaadha dhalaan dhugaa ijoollee giseen naaf inni wal qabnee inni na daddarbee maal na godhee ijoolleen rabbiin natti fide dhugaadha ani alhamdulillahi arra silaa kophaa kiyya jiraadhe dhugaadha mucaasan nama dalee ka'ee ani onneedhaaf lafaa kee akkasallee godhuu na darbee waan fadallee na godhuu danda'a alhamdulillahi rabbiin namaa oofee na fide san cufaa gartee miti dhiiga garaan na dadhabeeti akkasuma ijoolleen ija lubbuu keessaa baaftu ijoollee sanillee deebii agartanii jirtanii irraa dhoorke tanarraa akkasitti gartee miti eegi isin dhiiga kana gootanii har'aan tana aan ibsaa bikka takka namaa agarre jedhanii hidhaa keessa jechuudha namni nama akka laaluu dhaqetti mana hidhaa keessatti beeluuf hidhaa akkanaatti nuti ibsaa harkine naan jedhanii gizeen dhaqee kotee ol seenuu natti hin dhiifne harkachuu hin dandeenye jechuudha. Achi gizeen manatti deebi'u inni kunoo na harkaa ba'ee jira. Tanarraa hordofaa fi kabajamtoota kiyyaa faayoo agartanii jirtanii akkasitti fiilima sanarra dhiitin seene fiilima ajaa'ibaa isii fi raajuunis biroonillee narra dhiqanii jiran jechuudha. Hojii isaanii asumaanaa nyaatanii jira. Waan rabbiin naa qoode hin dhabu faayootiif. Har'aan tana yoo rabbii tokkichaa kanarratti ol dhiisee jechuudha. Rabbii yoo abbaa mana keetii kana nagaa inni galaa yoo keette taate rabbii jabaadha. Rabbi irratti hin dhiise jechuudha. Ammoo ati dhalaa akka xiyyaa taate fiilimni ati naa dhiitte sanii hedduu na keessaan badu na jajjabeessa malee waan takka wanni inni duuba na deemsu tokkollee hin jiru na jajjabeessa. Ati amma hamilee na godhu jirta malee abba takka abdii na kutachiisutti hin jirtu sin jaa. Ammoo siifin dhufa yoo ibsaa baafte bichaadhaan nageenya kee harkamu naasi jidduutti yoo ammoo ani faayizaadha xiqqishoo waan hin dhalee wanni dhaatiif jecha malee diraamaa ati naa dhiitte naagee jira gana argee jira diraamaa kanarraatti si dhuguu danda'a. Tanaafuu naafeti obboleetiyyee akkanaati hordofaa fi kabajamtoota kiyya hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan kabajaa. Tanarraa ani dirqameeti irraa kana dhukkubu jiru ol bee viidiyoo waraabuu hin barbaanne
ammoo dirqameetiin dhufee faayoodhaa fi waraabee narraa faayoo narraa dhaabbadoo kabajaadhaanis si gaafadhee la'u samaatu narraa dhaabbadoo siin jaa hayaata kiyya keessaa isin guutummaan keessanuu narraa baadhaan isin hin jettan qoon keessan kana jiruu fi kanaatti jiru sin beeyne hundi keessanuu nacha jirtanii firoonis haa galatoomu ati ammoo rabbiin rahmata si haa godhu obboleettitti iyyee maaliif yoo keetu taate taakka jeetu sun du'aan tolti. Maaliif faayidaa maaliif jettee jechuun keessan wantoota kabajamtoota hin ooltanii wanni inni irratti jee ilmi namaa suuqanni qabaachuu qaba isiin foon qorqarroo nyaanne hadooddi qabaachuu qabdi. Arraan tanan firoon kuni akka mujrima ta'e akka ni beeytanii kanarraa dhaqeetiin jaarsasiitii fi dhalaa geessu jira. Kanarraa zanaajee boorosii gubbaa taa'ee akka faayidaadhaatti akka hiyyatti ani nayyamu kaayinniisuu jiraasaatiin isa dhabamsiisa. Tanarraa galatoomi obboleettii bika sheekaatiin si dhaqaa si wallaanaa ammallee ibduuba sirraan deemu atis na yaadi kan Oromoon duraanuu fittee kan dhiiga si baasee aannan baasii jira. Saniifuu ati na yaaddus ansii fi yaada obboleettiitii yoo bikkaan an arguuttaatti arginee jira bikkaan agartuutti arginee jira sanirraa'uu ibsirreessin siin jira hortoftaa fi kabajamtoota kiyya isin dheeresseetiin jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangam video